Ashamaa harka fuudhee akkam jirtu nagaa keessanii anis nagaa kootii galata rabbii isinis akka nagaa taatan abdiin qaba har'as immoo isiniif deebi'een jira yoo yaanni keenya yeroo ammaa kana waa'uma haala ammatti deemaa jiru kanaadha waa'uma Oromiyaa keessatti ta'aa jiru kanaadha kan irraa dubbannu jechuudha kanuma ani wanti inni jedhu ani sila waa raasadhaa dhufee nujjeesaa jira kanuma biyya keessatu kanuma achi keessa jirutu wal nyaachaa wal ajjeesaa wal fixaa jira aan mootummaallee miti ani qoy kanan jedhu mootummaan silaa mee haa dubbachuullee haa dhiisu maaliif poolisiin Oromiyaa waan kana maaliif yoo humni addaa raasadhaa dhufee kan ajjeesu yoo ta'e poolisiin Oromiyaa maal hojjeta hojiin isaa maalidha maaliif biyya ofiitiif hin dhaabanne maafi saba ofiitiif hin dhaabanne haati isaa abbaan isaa ilmoon isaa haadha manaa isaa yaani kan ajjeefamaa jiru kanuma hundaadha kanaaf ani komiin mootummaa raaloon ta'ini poolisii Oromiyaati kanan isaan komadhu poolisiin Oromiyaa sila maaliif waan kana irratti hin dubbanne waan kana maaf hin eenne ilmoo isaaniiti haadha isaaniiti kan ajjeefamaa jiru ummanni immoo poolisii Oromiyaa kana biyya Oromiyaa ofii haa eeguuf bakka buufatan malee maali zimmedhee afaan ofii qabatee us jedhee yoo kanatti biratti kana godhan maaf hin dubbanne maafi waan kana maaliif irratti dhiisee irratti hin dubbanne maaf laalaa kan jedhu ani baay'ee kominnatti dhagahame moo sila mootummaadhaan walii galee mootummaan kan ummanni kana godhu kana dhiiga isaanii kana dhangalaasaa damoosa isaanii laatu moo maaliif akkamitti wanta kana mootummaan waan kana godhaallee yaa jedhu haa jechuullee baatu maaliif poolisiin Oromiyaa maafi biyya ofii maafi saba ofii maafi yaani foon isaati kan ajjeefamaa jiru kuni Oromoodha foon isaati nama isaati obbolaa isaati haadha isaati abbaa isaati ilmoo isaati dubartiin isaadha manaa isaatis kan biratti ajjeefamaa kan jiru moo sila gurra hin dhageenye moo ijaan hin argine yoo tokkollee dhibamaa ta'ee poolisii keessaallee tokkollee kan ijaan hin argine kan immoo kan gurraan hin dhageenye kan ta'ullee yoo ta'e hundatu sila hin argine moo hundatu ijaan hin laalle ta'a moo sila waan kanaayyuu biyya keessa iyyuu hin jiru jechuudha moo baqateeti biyya namaa keessa jira ta'a yoo laallee jennu tarii maali waan xiqqaatu biyya keessa jira poolisiin Oromiyaa waan miliyoona meeqatti kan lakkaawamudha garuu natti fakkaata isaan kun maaf hin dubbanne nama ofii saba ofii biyya ofii lafa ofii maaliif hin dubbanne ani kan komiinati ta'u isa kanaadha maaf akkanatti irratti ilaalaa maa wal irratti ilaalanii yoo durallee waa alagaan alaa dhufee nujjeesaa jira ree keenyumatu tokko ta'uu dhiisee wal jala gaggaragaree wal nyaachaa jira yoo har'a tokko waa'ee Oromummaa dubbate jechuun ajjeefamaa yookaan mana hidhaa keessatti darbamaa saniif namni dubbatu hin jiru maal akka ta'e hin beeku ani yoo hin beekne maali godhu garuu kan natti ulfaachaa jiru kan na rakkisaa jiru baay'ee na cinqaa jiru isa kanaadha rabbummaan nu haa laaffisu haga oomisitti immoo kanumatti gaddinaa haga oomisitti akkanumatti boonyaa haga oomisitti immoo kanatti jiraanna mee ana baay'ee yaadanatti ta'e jechuudha ganamallee galgalallee waama kanaatu yaadanatti ta'e baay'ee tokko jechuudha sima kana yaada garuu immoo furmaanni keenya beekwaan yaa rabbi hima boonya rabbittillee hima boonya ganamallee galgalallee homaa furmaata tokkoon arganne wanti nani sirriitti irra caalaa wanti nani kobadhu mootummaa Oromiyaati sirriitti kanan komadhu jechuudha isaan kun maafi biyya ofiitiif hin dhaabanne maafi lammii isaatiif hin dhaabanne kan isaan lammii ofiitiif hin dhaabanne eenyuuf dhaabata namni biraa namni dhaamatuuf jira moo sodaa mootummaan damoosa naan kennu yookaan damoosi keenarraa dhaabataa kan jedhu sodaatee us jedhee taa'amoo yoo ofii isaatii lolee biyya ofiitirra goree jedhe yoo bilisummaa argatee jedhe ofiinuu bilisaa'uu danda'a
waan taa'ee harka mootummaa eeggatu hin qabu. Garuu ani baay'ee tokko kanan komadhu isaanii poolisii Oromiyaati. Ammallee wanti isaaniif dhaamu uummata keessan bira dhaabadhaa, uummata keessan bira dhaabadhaa, lakkii gahee jedha ofirraa dhorkaa ofirraa lolaa kanan jedhee mootummaa Oromiyaatiif kan dhaamu isa kanaadha. Yeroo baay'ee jechuudha. Wanti baay'ee nutti dhaga'amu suma kana. Ani hin beeku waan man dubbadhuu fi waan man haasa'uu fi waanuma jedhu iyyuu harkaa badee tokkaayyuu jechuudha bakka yoo waa'ee Oromummaa kana kaasee jedhe baay'ee mataan na dhukkuba. Garuu immoo namoonni hedduun akkuma kiyya kana namoonni baay'een quuqama qabdan jirtu. Akkuma kana cinqamtan jirtu. Uumaa wanti goon hin jiru guyyaa tokko Rabbiin hima furmaata nuuf buusa jedhee yaada. Warroonni immoo baay'ee samarii hin cinqaminii gaaf tokko Waaqayyo Rabbiin immoo bakka buusaa jettanii na jajjabeessitanii yaada keessanii na gorsaa jirtanii na bira dhaabachaa jirtan baay'ee guddaa asumaas hin galateeffachuun barbaada. Yoo waan kana kaasanii jedhan xiqqoo ishii haalli baay'ee namatti ulfaata waan ta'eef anillee xiqqoo ishii yaada keessan seene. Kanaaf mee isin hundumti keessanuyyuu Rabbii keessan kadhadhaa, Rabbuma walii kadhadhaa bakka jirtanitti jechuudha. Rabbiin isin waliin haa ta'u. Wanti goonu hin jiru silallee jechuudha. Warroonni immoo haga ammaa na jajjabeessaa jirtanis warroonni immoo maatii kootti dabalamuu barbaadanis koottaa maatii kootti dabalamaa waliifis sheer godhaa. Inni isiniin jedha warroota yuutuubii banate kamiyyuu gargaara. Ijoolleen keessaayyuu ijoolleen lafaa dhufne ammaa kun baay'ee waa'ee yaada kanaa baay'ee ijoolleen miskiina taatee baqattummaadhaan biyyaa baatee biyya namaa keessatti rakkachaa jirtu baay'ee feesbuukanis ta'ee karaa yuutuubiinis ta'ee baay'ee haasa'aa jiru. Isaanis gargaaraa wal bira dhaabadhaa. Warroonni yuutuubii guddifattanii sheerii isiniif danda'ame daraa sheerii waliif godhaa, wal guddisaa, wal gargaaraa. Wanti nuti yoo wal guddisnee wal gargaarree wal bira dhaabanne malee namni biraa eenyutu nu gargaarale? Namni gargaaru hin jiru. Kanaaf inni isiniin jedha har'a viidiyoon kiyya kana fakkaata. Dhiifama garuu xiqqoo haariidhaan nan dubbadhelleedha. Yooma waa'uma Oromummaa kana dubbatanii waa'ee haalli qilleensa haalli akkaataan itti deemaa jiru kana laaltee jette baay'ee si gaddisiisa. Sababa sanallee xiqqoo ishii yaada keessa seenee ani garuu waa'ee siyaasatii miti siyaasarraa bilisa. Maaliif wanti kun akkana ta'a jechuuf kan ka'inaan dubbadhe malee kun waa'ee siyaasatii wanti ol qabatu hin jiru. Yoo kan si biratti ajjeefamaa jiru suma obboleessuma keetii, haadhuma keetii, abbaa keetii hangammi dassi jedhee sitti tolee teessee itti ilaalta. Kanaaf saniif xiqqoo ishii wanni keessa seenee isiniin jecha. Kanaaf dhiifama naa godhaa. Har'a xiqqoo ishii haariidhaan an dubbadhe baay'ee tokko jechuudha. Akka malee mataan kun dhukkuba waan ta'eef dhiifama isin gaafachaa. Kanaaf viidiyoon kiyyaarraa kana fakkaata. Hangammoo sagantaa biraatiin walitti deebinutti nagaa keessanaaf tura, nagaa keessanaaf jiraadha. Yeroo biraammoo haala jireenyaa haala qilleensaa laallee kan walitti deebinu ta'a. Hiibboodhaanis ta'u mammaasanis ta'u yeroo tokko tokko samarraati waa'uma siyaasaa kana booda kana hiibboo nuuf fiduu diddee waa'uma siyaasaa nutti taasifta akkanaan hin jenne dhiifama isin gaafachaa asumaan jechuudha. Isin bashannansiisa yeroo tokko tokko xiqqoo ishee waanuma bakka yaada keessa seenee amma kana na dabbaree tumaan ofirraa wanni jedhe. Yoo laallee jennu keessi kiyyaanii na gammadeetii miti dhugaa Rabbi isinitti immoo wayya miti keessi kiyya na gammadeetii miti kan bahee iddoo bashannanaa deemee viidiyoo waraabee maal jedhu xiqqoo ishee haa ta'u gama cinqamee bakka jeeqamee jedhe xiqqoo ishee sammuun kiyyamee firii haa ta'u deebii immoo hordoftoota kiyyallee xiqqoo ishee sammuu isaanii haa firii ta'u waan kana jedhee isinii deemee viidiyoo waraaba malee natti tolee yookaan immoo dasna jedhee yookaan immoo haali naa guute akka gaarii itti jedhee kan deemee viidiyoo kana waraabuu miti. Dhugaa Rabbi isinitti immoo wayya. Haa ta'u xiqqoo ishee sammuun akkuma tokko yoo cinqamtee waan gootu dhabdee jette xinnoo meeqoo yaa sammuun koo boqatu kan jedhu malee waan biraatiif miti.
Isiniin jedha har'a viidiyoon kiyya asumarratti dhaabata. Yeroo biraa viidiyoo biraatiin walitti deebina. Nagaa keessanaaf jiraadha. Nagaa naaf ta'a. Isiniin jecha.